oromo jedhaa olii gan deebin namni bee oromo taate oromo ta'uu dhabaatee irraa hajaa hin qabu hin beeytami you know qarallee bee obada ummata keenya haga ammaan kana meeqa qabna oromo jedhanii president mali jedhanii aguma waggaa 30 kana keessatti meeqatu taree jira oromo fiin jedha maqaa mitamaa jiraatan ummanni oromo garaa bal'ata obboleessiki see you know they will forgive you okay dhiifama siif godhani amarra kararra jala goriiti okay bi amma ati akka wanna dhugaasiif jedhu fi masara muduri sanillee qabdu beeki wamata warri wannaani TPLF ittiin wonna godhaa turte sanillee qabdu jaratu qaba ammas galaana kana ufduuba deebisuuf deemtu beeki garuu salphatuuf deemta advice isii kenna salphatuuf deemta salphinna kana akka sirran geenne kabajaan amma nama takkatti har'arraa jalqabdee uduunatti order wanni tokkocha akka habbinni ta'u nama oromootitti qeerrooni aksinii qeerroon fudhatu irratti orderii yoo gootu wanna kana mataa keessa yaadaa deema rabbiin sin salphisin okay akka qadaafi san sin godhin rabbiin because it's inevitable okay namni nama wanna ufitti amanee qawwee ufitti amanee nam ufi namni cafacafee jira boodeen isaa hin bareedu okay please amarraa jalqabe nama oromo fama gaafadhu yoo san shakkiyoonaa yoo jettee dhagaan mul'isi namni oromo ta'ee jedhe tokko nama oromootitti wattaadara gadi ergee ajjeesaa hin jedhu beeki kan so this is my genuinely as a man I know you will listen to this and I know you are operating from a place of emotion and ego okay please as a brother let me advise you that about what you see okay ummanni sibira dhaabate akkanatti si ol mammaraacha jiru kuni sibira garagalanii dheessuuf deemata keenya kamanguddootiif dhaamu barbaada okay qeerroof qarreen afaan keessa gadi qabdanii nama jalatti gadi hin qabina please because aadaan keenya kabajaa qabna nama guddaa kabajna kanaaf jecha yoo namni guddaani callisaa yoo namni guddaan jedhe gadi callifna garuu gadi callisuuni bakka amma geenne kanaan yoo dandeettay bira dhaabadha yoo dadhabdan karaa irraa jalaa goraati liidarii uffi mana hidhaate haa baafatanii haa bilisummaa haa argatani ummanni kunniin bee ummata keenya ummanni wanni amma qeerroo qarree jedhamu kunniin bee maraataniitii miti ka akkanatti wannaa fi xiyyiitiif of kennan bee mataa ilmoo namaa kanatu iyyuu yoo baratee jedhu yoo akka alamni itti jiru kana expose ta'ee yoo argee jedhu freedomii alamni qabu kana yoo argee jedhu bee gadi usee mataa keessa gadi dhayamaa jiraatu hin danda'u isini gal jaalateetii miti be maraatummaatu iyyuu nama dhalata adada baratanii jedhanii yoo dandeettan qarqara yookaan karaara jira godha qeerrooni ummata seera qabu ummata waan godhu beeku ummata barate ummata baay'ee sophisticated ta'e wanna godhan hin danda'an isaan dhaamsi ani qeerroof qabu qeerroof qarreef qabu I love you guys I respect you kabajaa guddaa isinii qaba isin jaaladha onnees isinirratti qaba jawaarillee isinirratti onnaa'ee waan godhe nullee warri ala jiru kun isinirratti onnoofni waan godhutti jira gaaf hin beeka ani akka ol deebitanii jiruma nagamatti akka hin deebine odoonni kun nurratti dhalataa jiru hin beeka kanaaf isiniin jedhaa jira so araa organized taatanii jirtanii I know wanni advice isinii kennuu danda'u hin jiru garuu jabbaadha pressurii kana keessa of duuba odoo hin jenne continue with it hagana geettanii jirtan yeroo xiqqootu isin akka nama maaraatoonii fiigee maayiliin tokkochi hafeefiitti jirtan isin galee itti mudda bilisummaan hagana dhiyoo isinitti jirti isin galee